Daawwattoota keenya haadha tuulota rifeensoleetii irra jiranii hunda isaa isin agarsiisuudhaaf qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo keenya laayik gochuudhaan faana turaa isin jedhaati. Adeemsumaan gara tuulichaa isin agarsiisuu deema. As bira select tool kan jedhu kana tokkoffaa irratti select tool kan jedhu kun tuula tokko select nu godha jechaadha. Adada erga kilikii irra goonu select nu godha jechaadha. Lammaffaa kan qabatu immoo isumarraan kan select irra goone san akka tuulichitti boca keenya kan sosochoosuu fi hamma isaa guddisuudhaaf dabaluu nu gargaara jechaadha. Itti aansuudhaan direct select tool kan jedhu kana direct select tool kan jedhu kun direct pointii caafirra jirtu san double click godhuudhaan boca keenya tokko hamma inni irra jiru rectangle irraa fakkeenyaaf haala kanaan sosochiisuu dandeenya jechaadha. Boca barbaanne keessuu dandeenya jechaadha sosochiisuudhaan hamma danda'an haga bocni isin feetan dhufutti sosochiisaatiin boca biraa irra uumuu dandeettu jechaadha. Direct select tool kan fayyada. Fakkeenyaaf ellipsii kana deebisnee tuqaan tokko dhufaa tuqaas irraa double click gochuudhaan ergasii akkana isin dhufe drag gootaniitiin drag gochuudhaan karaa maraanis tuqaas irra double click gochuudhaan drag gootan haala kanaan boca feetan uumuu dandeettu jechaadha. Fakkeenyaaf haala kanaan boca barbaadan kalaquu dandeettu jechaadha. Itti aansuudhaanis magic tool kan jedhu kan jira. Magic tool kan jedhu kun tuulota pirojektii uummanni kana kalariidhaan select nu godha jechaadha. Halluu isaatiin select nu godha. Fakkeenyaaf halluu kanarratti yoo click goone select nu godha. Adada halluutiin select nu godha jechaadha. Itti aansuudhaan tool kan jedhu kun drag irra gochuudhaan sarara keenya kan irra sarare hundayyuu kan sararri tuqe hunda isaatu select nu godha jechaadha. Muddamsuudhaan faayuu fayyadamu sararuma irra marsinee select nu godha jechaadha. Itti aanseetiin kan jiru pen toolii kan jedhu kana pen toolii kan jedhu kana fakkeenyaaf pirojektii bira keessaniitiin haala kanaan kilik gootaniitiin kilik gochuudhaan boca isin feetan isin uumuu jechaadha. Haala kanaan boca barbaadan uumachuu dandeettu jechaadha. Konvertii gochuudhaan fakkeenyaaf konvertii gochuu barbaadan iddoo tokko drag gochuudhaan boca feetan uumuu dandeettu jechaadha. Fakkeenyaaf halluu itti galchinee akkasiin ta'uu isin agarsiisnu kilikii gooneetiin konvertii isaa uumuudhaaf immoo bakka tokko kilik gooneetiin otoo gadi hin dhiisne liifti kilikii keenya harkisnee konvertii itti uumnaa jechaadha haala kanaan. Fakkeenyaaf konvertiidhaan boca akka geengoo tokko hojjechuuf as bira iddoo tokko kilikiin goonaa kan kilik goone kana dhaabatee barbaanne double click gochuudhaan dhaabataa wayita immoo deebisneetiin pen tool kan jedhu irratti kilik goonaa dhaabata jechaadha. Haala biraa ishee kilik goonaa kilik gooneetiin keenya suuqinaa gadi dhiisin drag gooneetiin haala kanaan boca konvertii ta'e isaa uumuu dandeenya jechaadha.
Isatti aansuudhaan add point tool kan jedhamu kun jira. Add point tool kun fakkeenyaaf boca tokko irratti add nu dabala jechaadha. Point tuqaa nu dabala. Tuqaa san fayyadamuudhaan diraakkoon keessaa akka kaasuu dandeenya jecha. Tuqaa fakkeenyaaf amma tuqaa itti godhanii kaa'aniiti. Ergasii direct select tool bira dhufnee haala kanaan diraaggii keessa goone boca adda ta'e uumama jechaadha. Boca barbaadne hamba barbaadne irratti addara goonetiin akkana keessaa kaafachuu hin dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf haala kanaan boca feetan irra dhuftaniitiin add pintoolii kanarratti fakkeenyaaf asirratti aadiin goona. Aadii goonee immoo direct select fayyadameetiin diraag keessaa gochuudhaan akka karaa barbaanne hanga bocaan feenuu nu dhufu tursuu dandeenya jechaadha. Delete add pintooliin kun immoo akkasuma aadii kan goone san nu haqa jechaadha. Isa nu haquudhaaf nu gargaara jechaadha. Haala kanaan. Isatti aanseetiin kan jiru convert pintool kan jedhu jira. Convert pintool kan jedhu kun fakkeenyaaf boca reektaangulii tokko haala kanaan ergasii kilik irra gochuudhaan bakka pointiin jirtu double click gooniitiin diraag gooniitiin konvertii tokko uumuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf reektaangulii kana boca akka ellipsiitti yoo deebisuuf diraag select goone diraag gochuudhaan left click keenyasuu gadi dhiisee diraag yoo goone ergasii akkana boca feenuu irratti akka boca fedhii keenyaa nu dhufutti diraag gooniitiin akkasitti boca tokko uumuu dandeenya jechaadha. Karaa keessaas yoo feetan left click keenya keessaa dhiibna jechaadha. Ammoo fedhii keenya nu dhufuuf gara keessaa dhiibna jechaadha. Feetanis add pintoolii itti dabaluudhaan boca biraas keessaaf oli boca adda ta'e uumuu dandeenya jechaadha. Haala kanaan konvertii adda ta'e hojjechuu hin dandeenya jechaadha. Itti aansuudhaan tekstii kana keessa baay'ee isaa isin godheetaa yaada. Adobe Photoshop irratti illee tekstii akkaataa itti barreeffamu saayizii akkasitti guddifamu ilaalleetiin jira. Sanirraanis baay'ee tokko isin ilaaltanii kan keessaa wanta adda ta'e type on page tool kan jedhu kana kun immoo vertical ayiraan kun baay'ee isaa beektu. Type kana yoo ilaallu fakkeenyaaf boca inni tokko kan jiru irratti select godhuudhaan kilik gochuudhaan adeemsa boca keenyaa irratti nu barreessaa jecha fakkeenyaaf haala kanaan boca keenya irraa osoo hin bu'iin boca keenya irratti masmara qabateetiin nu barreessaa jechaadha. Fakkeenyaaf haala kanaan nu barreessaa jechaadha. Itti aanseetiin kan jedhu yaa'u vertical medium typing kan tajaajilun kun yaa'u haarawaa miti beektu siif gala. Akkasii kilik itti aanseetiin kan jedhu line tool kan jedhu kun line kan ta'e masmara akkatti jedhe tokko uumuu danda'a jecha haala kanaan. Dammoo bakka duwwaa irratti double click godhuudhaan ifa isaa dabaltanii sentimeetira isaa waayiidhaa x isaa dabaltanii ergasii angilii isaa qajeelchuudhaan haala kanaan barreessuu dandeettu jecha leenjisiisa. Leenjisii fi angilii isaa barreessuu haala kanaan barreessuu dandeettu jecha arkituulii kan jedhu kun select godhuudhaan gamalachuunis yookiin karaa feenis harki tokko kaasuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf shiftii keenya osoo gadi dhiisee dhiibneetiin boca masmara isaa gadi dhiisee tokko kaasuu dandeenya jechaadha.
Spiral tool kan jedhu kun fakkeenyaaf select goonii page up fi page down fayyadamaatiin hammasaa dabaluu fi hir'isuu fayyadamuu dandeenya. Haala kanaan isas karaa barbaannetti zorsisneetiin gaafachuu dandeenya jechaadha. Itti aansuudhaan kan jedhu rectangular grid tool jedhu jira. Rectangular grid tool kun fakkeenyaaf haala kanaan drag gooniitiin kaasuu dandeenya jechaadha. Otoo gadi dhiisee immoo clear suulaan gatiin clear godhuutiin iddoo waan jiru clear godha ishee akkasii drag gooniitiin akkasii page up fi page down yoo dabalan page up yoo dabalan ni dabala akkas page down yoo dabalu immoo ni hir'isa jechaadha. Boca lakkoofsaa amma barbaannuti karaa illee irra galfachuu dandeenya. Haala sanii barreessuu dandeenya jechaadha. Haala kanaan barreeffachuu dandeenya jechaadha. Boca keessaa tokko saaquu hin dandeenya. Haga barbaannes keessaa saaquu hin dandeenya. Itti aanseetiin kan jiru spiral toolii kan jedhu kana jira. Innaa tooliin kun akka geengotaatiin hammasaa page up fi page down dabaluu hin dandeenye irraa hundisaatu innaa haala kanaan hojjechuu dandeenyas jecha kanas. Halluusaa asitti galfachuu namatti barbaaddu. As bira immoo boca hedduutu jira. Rectangulaarii, random rectangulaarii, ellipsii, kun jira. Fakkeenyaaf kana hunda haarawaa isaanii natti fakkaatu. Halluu isaatti galchinetti nuti nu ilaalla. Fakkeenyaaf rectangulaarii yoo ilaaluu barbaanne double click yoo goone feezii isaa gama barbaadnuutiin galchineetiin kaasuu dandeenya. Itti aanseetiinis akkasuma saayizii isaa dabaleetiin hamma barbaannu boca 9 barbaannu 13 barbaannu eega barbaannu kaasuu dandeenya. Sadii barbaannes akkasuma istaarillee barreessuu barbaannu istaarii tokkoon kaafannaa barbaannaa select goona 5 jira. Kana select goona yoo isaan fayyadamu select godhuudhaan amma isaa dabaleetiin 8 6 7 barbaanneetiin select gooniitiin eeggafachuu dandeenya. Haala salphaadhaan kan fakkaata kuni. Itti aansuudhaan fakkeenyaaf akka aduu wayii kaasuu yoo barbaanne shiftii kenna qabnuutiin drag goonii haala kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. Kun kana fakkaataa. Itti aansuudhaan tooliin ni jiran. Pen brush tool kan jedhu jira. Pen brush tooliin kun aarkii kennaan fayyadamuutiin boca tokko amma barbaanne kaasuu hin dandeenya. Bocni barreeffamni isin galate immoo kiiboordii keessa irraa biraakeettiina fi biraakettiidhaan dabaluu hin dandeettu amma isaa. Itti aanseetiin kan jiru fakkeenyaaf pencil tool kan jedhu kunis piroojeektii tokko fakkeenyaaf uumuudhaan akkama aarkii tokkoon boca barbaanne tokko maawusii keenya tachii keenya sochoosuudhaan isarraa akka kaasuuf nu gargaara. Ismus tooliin immoo boca keenya san yoo jalaa dabee amma danda'amee nu qajeelchaa jechaadha. Haala kanaan amma danda'amee boca keenya san nu qajeelchuu deemaa jechaadha. Ismus tooliin irratti diraa gochuudhaan. Itti aanseetiin kan jiru page stress tool kan jedhu kun immoo boca hin barbaanne tokko yoo haquu barbaanne drag irra gooniitiin haala kanaan hadhaacha select gooniitiin yeroo join keessa gooniin kaasnaa fayyadamu select godhaatiin keessa haquu dandeenya jechaadha. Haala kanaan. Itti aanseetiin as bira
kun kana fakkaataa. Kun lamaan waliin fakkaataa harkee tuulii kana isaa boca tokko halluu tokkoon kaafachuu akkuma isin jedhisan akka barreeffamaas fayyadamuu dandeettu isaa. Itti aanseetiin kan jedhu Siraas tuul jedha. Siraas tuul kan jedhu kun boca tokko fakkeenyaaf balleessuu yoo barbaanne haquu yoo barbaanne select gooniitiin left click osoo godhin isii haquu hin dandeenya jechaadha. Yoo dabaluu barbaanne hammi isaa nutti xiqqaate biraakettii fi biraakettiidhaan dabaluu dandeettu jechaadha. Itti aanseetiin kan jiru iskeraas kan jedhu kanaan boca tokko kutuu dandeenya jecha kilik gooniitiin qaama lachuunuu kilik gochuudhaan kunna eegasii diraagoodhaan haala kanaan citee adda nu baha jechaadha. Istaasitiin kan jedhu naayif kan jedhu kana naayif kan jedhu kun select irra godhuudhaan boca keenya tokko adda nu baasuu danda'a jechaadha. Bakka feenitti adda nu baasa jechaadha. Select irra gooniitiin diraagoo irra goon haala kanaan nu buufataa jechaadha. Itti aanseetiin kan jiru kun kana fakkaataa. Rotate tool kan jedhu rotate tool kan jedhu akkuma maqaa isaa boca tokko karaa fedhii keenyaa nu zorsiisuudhaaf rotate nu godhuudhaaf nu fayyada jechaadha. Haala kanaan zorsiisuudhaaf karaa fedha keenyaa eegamu dhufutti xiyya barbaanne irratti qabneetiin karaa na zorsisneetiin haala kanaan fayyadamuuf nu gargaara jechaadha. Reflect tooliinis akkasuma wal fakkaata. Itti aanseetiin kan jiru Scale tool kan jedhu jira. Scale tool kan jedhu kun akkuma rotate tool ta'es inni isaan adda ta'e boca keenya dammoo fakkeenyaaf haala kana walitti keessa dabalaa wayii dammoo boca kana akka qaxxee jedhu fa'aa taasisuuf gabaabbachuudhaaf nu gargaara jecha fakkeenyaaf. Gaggaragalchuudhaaf gaggaragalchaatti fayyadamuudhaaf nu gargaara jechaadha. Itti aansuudhaan kan jiru shayir tool kan jedhu kana tokkoon jiru kun fakkeenyaaf shape projektii keessa clear rectangulaarii tokko akkasuma ergasii haala kanaan irra deebisneetiin boca kana hamma barbaanne gara barbaanne diizaayinii barbaanne irratti zorsiisuu keenyaaf nu gargaara. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo keenya saabii laayik gochuun dagatinaa. Dammoo piraaktis gochuun dagatinaa jechaadha. Viidiyoo ilaalaatiin harkaan hojjechuun dagatinaa jechaadha. Dhaamsi kiyoosanii kun bocaan fe'in irratti hamma barbaannis fakkeenyaaf boca akka mastaawotii tokko galchuudhaaf karaa keenya laalchisaa akkas laalchisaa karaa feene gaggaragalchaa akka dalannuuf nu gargaara jechuudha. Itti aanseetiin kan jiru reshape tool kan jedhu kun fakkeenyaaf akka ADPN toolititti kilikirra gochuudhaan boca haarawaa akka uumu fakkeenyaaf ADPN tool irratti isaan wal fakkaata jechuudha. Haaluma tokko dalagaa. Egaa kun sun ADPN tooliin dammoo masmara qaxxee jedhee nu hojjeta. Kun dammoo masmara akka boca ellipsii ta'ee nu hojjeta jechuudha. Akka geengootitti nu kaasa jechaadha. Fakkeenyaaf direct selectidhaan nu kaasnee ilaalu haala kanaan nu baasa jechaadha.
haala kanaan masmara qaxxee jedhee otoo hin ta'in masmara daddabaadhaan waliin qabeetii nu kaasaa jecha haala kanaan. Okey, kun riisheeppiin kanaaf nu fayyada. Itti aanseetiin widz tuul kan jedhu jira. Tuulota kanneen keessaa widz tuul kan jedhu kanaaf fakkeenyaaf as jalatti tuulii kana select godhee fidamu. Ergasii widz tuuliin keenya diraag irra gooneetiin boca laayinii kanarratti boca adda ta'e boca fedhii keenyaa hamma barbaanne xiyya akka feene irratti uumuu dandeenya jechaadha. Iddoo suuriyaa isaa irra hundayyuu bakka feetan diraag gootaniitiin bal'isuu fi hir'isuu dandeettu jechaadha. Bakka iddoo waan filaniif iddoo feetanii bal'isuu fi hir'isuu dandeettu jechaadha. Innaa itti aanseetiin kan jiru wirp tuul kan jedhu jira. Fakkeenyaaf wirp tuul kan jedhu kun boca keenya tokko liifti kilikii kennaan akka barbaanne tokko ol baasaa gad deebisaatiin wirpii boca ta'e tokko uumaa jechaadha. Boca akkanaa uumaa jechaadha. Haga boca feetanii isin dhufuu fi daayireekti selekti godhaatiin fayyadamuu dandeettu jechaadha. Itti aanseetiin kan jiru tuulonni asii gadii kunniin haaluma saniin hojjetaa. Tiriil tuul kan jiru kun garummaatti liifti kilikii keessan kilik gootaniituma hedduu haga isaa zooree hamma fedhii keessanii haga garsiisan barbaadan isin dhufuu fi kilikii gootaniitumaan irra hedduu jechaadha. Haala kana ta'een boca bareedaa ta'e isin baasaa jecha haala kanaan. Kana fakkaataa itti aanseetiin eessuma keessa piriikar tuur kan jedhu kan itti piriikar tuuris waluma otoo fakkaatuyyuu xinnoosii keessaa gara alaattis kun fakkeenyaaf fakkii abaaboo ta'e keessaaf ala deebisaa kana kaasuu dandeettu jechaadha. Loogoo fa'aa hojjettu baay'ee tokko nama gargaara jechaadha. Tuuliin kun ergaa itti aanseetiin kan jiru bulet tuul kan jedhu jira. Innis akkuma sasan diraag gochuudhaan gara keessaas gara alaatis boca keenya hamma barbaanne daayireektii bakka liifti kilikii kennaa dhibaatii baasaa deebisaa haala kanaan boca feene gama dhufutti hojjechuu dandeenya jecha isin boca baay'ee keessanii waan bittaniif akkasii hojjettaa. Demoo piraaktisii hin dagatinaa daraa harkaa hojjechuu hin dagatinaa viidiyoo bichaa ilaaluu ammas hin fayyadu. Tuuliidhaan kiriistikaal tuulii jedhamu kun kiriistikaalii nu kaasaa jechaadha. Boca akka barbaanne irra selekti godhuudhaan viidiyoo waan deeqan jedhateef xiqqoo dannisaanis ni fixa. Mata mataa irra mul'isu kana fakkaataa jecha tuuliin as keessa jiran kunniin
Fakkeenyaaf kanatti haala kanaan boca akka lafaa faayyee hojjechuu barbaaddan haala kanaan hojjechuu dandeettu jechaadha. Itti aansiitiin kan jiru free transfer, direct transfer kan jedhu kan jira. Kan fakkeenyaaf free transfer kan jedhu kun karaa barbaaddan natsaasorsuu dandeettu jechaadha. Karaa fedhii keessanii hamma barbaaddan diraag gootanii select gootanii akka lafaattis deebisuu barbaaddan boca kana fakkeenyaaf as keessatanii haala kanaan hojjechuu dandeettu jechaadha. Fakkeenyaaf itti aansiitiin kan jiru kunis isaa wal fakkaateeti. Saayizii isaa karaa feetanitti filafiittis jal'istaniitiin qaxxee gootanii fiduudhaaf isin fayyada. Karaa feetan zorsiisuu dandeettu jecha kana karaa fuulduraatti achi qaxxeessuu dandeettu. Boca isaa kana akka afaa ta'etti deebisuu dandeettu jechaadha. Toliyyuu boca isaa hamma karaa zorsiisuu isin garsiisa. Isin kilikirra gootanii karas dabsitanii karaa dabsuu dandeettu jedhee hima. Akkanatti kana fakkaata. Kana fayyadamuu dandeettu kana. Itti aansiitiin sheeppii tulii kan jedhu kun fakkeenyaaf sheeppii tulii kan jedhu kun boca tokko wayii loogoo tokko hojjechuudhaaf nu gargaara. Yeroo hedduu isaa piraaktisii keessatti keesseen Israa'el isin agarsiisa. Kun ammoo amma fakkeenyaaf boca tokko wal keessa maksiinsaan walitti boca tokko gochuudhaaf haala kanaan ibsitu jechaadha. Sheeppii biilindar tuul kan jedhu kanaan haala kanaan galchuu dandeettu jechaadha. Itti aansiitiin kan jiru pireesitiif sheeppii kun fakkeenyaaf diizaayinii wanta akka manaa fa'aa hojjechuu dandeettu. Boca tokko kan mataa ofii maalatti boca mataa ofii kan kaa'ameef waan qabuuf diraagirra gochuudhaan kan barbaadan boca jala jiran kan keessaa saayizii akka feetanii isinii dhufaa booda piraaktisii irra godhaa dandeessanii. Boca kana gama isaa deebisuudhaan halluus gama feetaniin amma fakkeenyaaf gama cinaa kanaas ol deebisiitiin gama cinaa kanaa yoo halluu dibuu fedhe boca isaa keessa osoo hin bahin dibamaa jecha halluunis haala kanaan diraagirra godhaa boca isaatiin dibamaa jechaadha. Itti aansiitiin kan jiru tuuliin kun fakkeenyaaf boca riiktaangilii tokko kaafadheeti iddoo fedhe keessatti selektii yoo godhu boca akkanaa jechaadha. Boca hedduu maasanii isaa bakka hedduu naa qooda jechaadha. Haala kanaan bakka feetan murtan keessaa sheeppii barbaaddan murtan keessaa baasuu dandeettu. Garuu haala kanaan selektii godha jechaadha. Itti aansuudhaan giriidiyaantii jira. Giriidiyaantiin kun halluu miksii gochuudhaaf nu gargaara. Fakkeenyaaf halluu biraas galchuu dandeettu. Kun halluu fayyada. Fakkeenyaaf bocuma kanaan karaa feetan jirtanii karaa gurraacha immoo gochuu barbaade ol galchuu barbaade haala kanaan gurraachessa akkasuma adii balleessuu barbaade haala kanaan miksii gochuudhaati. Karaa biraas galchitanii miksii galchitanii loogoo adda addaatiin karaa isaa akkamitti akka fayyadamtan booda isin dubbisa. Itti aansuudhaan kun immoo automaatikii bakka halluu tokko fakkeenyaaf kanas boca barbaadan selektira godhuudhaan halluu isin tuttaan automaatikii isin jijjiiraa jechaadha. Haala kanaan adii tuttaa adii isin deebisaa bifa tuttuqxaa bifa isin kilikirra goota irratti isin deebisaa jechaadha. Haala kanaan automaatikii. Kun kan itti aansiitiin kunis
pirojektii tokko seleektii gootaniitiin pilaas wayii ደግሞ kilikii yeroo gootan pilaas kan jedhu ba'a. Pilaas kan jedhu irratti dabal kilikii yoo gootan haala kanaan walitti gala jechaadha. Dabal kilikii godhaatiin. Adeegaa isin dheeressee dhifama. Itti aansuudhaan kana booda pirojektii biraatiin viidiyoo biraarra isin jedha. Tolee kan agarsiisan viidiyoo biraarra isin jedha. Tolee itti aanutti. Fakkeenyaaf tolee. Dhifama isin dheeressee yoo gabaabsee isin xumuru Adobe Solaarrii kana fakkaata. Viidiyoo keenya sabiskiraayib gochuun dagatinaa turtii gaarii.